mati YouTube channel kiyya akkam naga keessan yani naga fayyaa kooti galata waaqayyo warroonni channel kiyya mati taatan yoo yaa baga nagaran dhuftan isiniin jedha warroonni guyyaa irraa kana channel kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan mati channel kiyya ta'a isiniin jedha egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya torban kana viidiyoo adda Adaanach Abeebee lama miidiyaa irra deemaa jiru tokkotu jira isaan keessaa tokko irratti dubbachuudhaaf na dirqisiise jechuudha waa'ee viidiyoo sanii irratti wanta natti dhaga'ame dubbachuudhaaf wanta na dirqisiise tokko jira isa sana immoo irraa dubbachuu barbaadanii jechuudha waa'ee viidiyoo sana irratti inni tokkoffaa maalinni mucaa bara kana Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa graduation godhe yookiin immoo eebbifame sana irratti baay'ee tokko wanti gaafii ta'e maalinni mucaan sun gaafa eebba isaa haati isaa qoraan gurgurtee yookiin immoo muka bosona deemtee gurguraatii waan isa guddistee waan isa barsiistee arraan isa geechee fi mucaan sun haadha isaa galateeffachuudhaaf ofii isaatii uffata ittiin eebbifamu itti uffisee ofii isaatii immoo qoraan haadha isaa baatee viidiyoo sochiidhaan Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa waraabameen hundumti keenya argaa turre jechuudha. Yaa sagalee viidicha afaan Amaaraa ta'us hedduun gachan argitanii dhageechanii irratti viidiyoo illee hojjettanii jirtanii ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo jechuudha. Tokkoffaa irratti wanti isin taasisan yoo jiraate yuutuubaroota Oromoo afaan Oromootiin hojjettanii yeroo Addis Ababa irratti yeruma kana sanii keessa mucaa waggaa 4 yeroo inni obboleettii isaa wajjin waggaa karaarra deemu tuubbootti yookiin immoo karaa bishaan darbutti kufee yeroo inni bishaan fudhatee isa deemee guyyaa 13 Finfinnee keessa dargaggoonni naannoo isaatti argama mucaa sana barbaadaa ture asitti barbaachisu ni barbaacha akka kamii akka ta'e hundi keessanuu argitanii jirtanii. Achirratti namni viidiyoo hojjete nama tokko qofaan arge ijoollee Oromoo keessaa nama tokko qofaan arge har'a immoo maaliif akka ta'e bichaan beekani mucaan kun maqaa haadhatii waan dhufeef immoo maaliif isa irratti akka baay'inaaf viidiyoo isin hojjettan illee wanti asirratti maaliif kan jedhu tokko illee gaafnatti ta'e jira mee koomentii kan irratti namni viidiyoo kana daawwattan ijoollee yuutuubii qabdan naaf deebisa namni mucaa kan irratti viidiyoo hojjettan yookiin immoo viidiyoo hojjechuu baattan maaliif yeroo sana viidiyoo hin hojjenne yeroo sana viidiyoo maaliif hin hojjenne waa hedduu jira keessin afaan Amaaraatiin viidiyoon mannagaaggaraa namoonni viidiyoo irratti hojjetanii isa kanarratti namoota hedduu viidiyoo hojjetu mucaa kanarratti jiru. Ana akka addaatti kanatti mul'anne dadhabbinaadha kanaa jechuudha. Maaliif haadholiin keenya biyya keenya keessatti haadholii keenya darbee nurra biyya Arabaa jirrutti hundumtuu aarsaa nuti kaffalaa jirru biyya Arabaa keessatti kan dadhabnee humna keenya fixannee umurii keenya fixaatii maqaan keenya nu jijjiirramaatii jiru tokkoffaan warra keenya haadha keenyaaf abbaa keenyaaf jenneeti inni biraa immoo obboleewwan keenyaaf jenneeti jechuudha. Ergaati takka qoraan gurgurtee ilmoo ishii barsiifattee yuunivarsiitii irraa manni kondominiyeemiin kennamaaf ta'ee nuti ijoollee biyya Arabaatiif sababni manni kondominiyeemii nuuf hin kennamneef hin jiru jedheeti yaada. Maal jettu isin? Maaliif yoo jettanii mucaan kun akkaataan inni itti barate haati isaa qoraan gurgurtee isaa barsiistu malee abbaa qabaa. Haati isaa mana kiraayitee manni kan mataa isaanii ta'e inni dhimma isaaniiti. Maaliif mucaan kun mana keessa jiraachaati kan inni barate. Haati biyya keenya Itoophiyaa keessatti immoo namoonni hundumtuu sadarkaa jireenya gadaanaa yookiin immoo jireenya akkasiin hojii humnaa hojjetanii ijoollee isaanii barsiifachuu irraan namoonni hundumti jechuudha. Hunda jechuun ni danda'ama. Parsantii 95 ol kan ijoollee isaanii barsiifatanii. Kanaaf Finfinnee keessa jiraata mucaan kun egaa Finfinnee jiraataa Finfinnee erga ta'etti Finfinnee keessatti waa meeqatu deemaa jira. Asirratti immoo tokkoof haadha ta'anii yookiin immoo tokkoof abbaa ta'anii tokko immoo ilma guddifachaa godhachuu amma waanuma toonatti hin fakkaatu akka jetti wanni natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif mootummaas yoo ta'e kan inni ittiin biyya tokko ittiin bulchu yookiin immoo kan namni tokko biyya keenya keessatti yoo rakkate ittiin isaan gargaaran manallee haa ta'u qarshirree haa ta'u kan isaan laatanii fi kan ofii isaaniitti hojjetanii to'ii xaaranii bu'anii fidan osoo hin taane qarshiin isaan namoota kanaaf kennanii kanuma biyyattiiti jechuudha. Kanuma waliigalatti biyyattiin mataa isaatiin qarshii gibiraa akkasumas immoo gibira taaskii akkasuma yeroo qarshirree gara baankiitiin gara biyya arganu nurri mataa keenyaan qarshiin keenya nurraa muramaa jechuudha. Inni suni maal innis gibirumaa jechuudha. Inni kunis deemee meenyuuf ta'a biyyuma keenyaaf baajeta mootummaa ta'e mootummaan kan ittiin biyya bulchuudha jechuudha. Kanaafuu eega bulchiinsa biyya tokko ta'anitti tokko boochisaa tokko kofalchiisu yookiin immoo tokko gaddisaa tokko gammachiisu waan ta'uunatti hin fakkaatu. Warroonni kana dura viidiyoo mucaa irratti hojjettan isa kanaanis deebitanii akka hojjettan isiniin jedha. Qajeelcha isinii baasa yookiin immoo mata duree isinii kenna jechuu osoo hin taane
garuu wanti kun sirriidha. Finfinnee keessatti haati takka karaa irratti cineessifattee karaa irratti deechee daa'ima akka shunkurtiitti yookiin akka timaatimiitti daa'ima pilaastikii jala raffiste. Viidiyoon kun yeroo baay'ee feesbuuk irra deemaa ture jechuudha. Daa'ima kana lafa raffistee jira akka nama waa gurguru daa'imti lafa gubbaa daandii gubbaa madaabara haftee daa'ima raffistee daa'ima achumatti dhalte karaa gubbaatti deechee karaa gubbaatti deechee ajaa'ibti pilaastikiitti uffistee yeroo bokkaan dhufu ofiitti xilaatti qishitu akkasitti qabattee haadholiin ta'a hedduu jira tokko lama miti jechuudha. Isaan kanatu dursamoo haadha mana keessa odoo jiraattu mucaan ishillee baratee xumuree giraajuweeshinii yuunivarsiitii irra godhee beekanaafuu ta'a manni kondominiyeemii kuni. Eenyu akka gargaaruu fi eenyu akka gargaaramaa jiru biyya keenyatti dhugaa waaqaa waan baay'ee namatti ulfaatudha jechuudha. Namoonni gargaaramuu qaban namoonni gargaarsa barbaadanii gara qaamolee mootummaa jechuudha gara qaama dhimmi ilaalatti yeroo baay'ee qabalee deddeebi'an viidiyoo meeqatu bu'amee too'ee hojjetamee gara sooshaal miidiyaa kanarra deemamaatii oola jechuudha. Namoonni naannoo isaaniirraa buqqaanii gara Finfinnee dhufanii yeroo ammaa kun ganna biyya keenyaa bokkaa sirriitti roobaa jira keessattuu yeroo gannaa Finfinnee bokkaan baay'ee olaanaa rooba duratti iyyuu bara kana immoo ganni bara kanaa baay'ee ulfaata jedhamaatii jira. Yeroo ammaa kana immoo isaaniif maaltu godhamaa jira namoota naannoo biraarraa buqqaa dhufasaniif akkasumas namoonni kondominiyeemii mucaa kanaaf intaa waan mucaa kanaaf kennamuu qabu kan jedhu kuni baay'ee tokko gaaffiidha jechuudha. Haati mucaa kanaa fayyaa guutuu qabdi akkuma viidiyoo irratti argatanii abbaa qabaa obboleewwan qabaa bichaanaaf jireenyi mucaa sanii noormaalidha anaaf noormaalidha jechuudha. Maaliif waaqayyoof galanni haa ta'u fayyaa guutuu qabu qoraan cabsanii gurguranii daa'ima isaanii guddisuun dammoo nus biyya keenyaa baanee mana arabaa keessatti hirriiba dhabaati kan jirru guyyaa boqonnaa dhabaati kan jirru maqaallee dhabaa jirra maqaan nama ta'uu keenyafillee nama ta'uu keenyafirra yaa kalbi jedhanii yeroo xaramnu waan hin jiru shaakala bishkaara khaddaama jedhanii maqaa nutti qayyaranii bicha hin beeku dhugaa qabaatti dhagaame jira. Namoonni gargaaraman namoonni rakkoo cimaa keessa jiran namoonni waamicha gargaarsarree gaafatan hedduun osuma jiran ammoo mucaa kanaaf manni kondominiyeemii ni ta'a kan jedhu kana irratti anaaf baay'ee gaaffiidha jechuudha. Anaaf baay'ee gaaffiidha. Maaliif namoonni hir'ina qaamaa qaban hedduun isaanii ni jiran jechuudha. Hedduun isaanii kan manni fincaanii isaan rakkisu manni kondominiyeemii jechuun amma tokko shaaworiin isaallee namaaf mijataadha. Gaaffii akkasii namoonni gaafatanii gaaffii sanaaf deebii dhaban irra hedduu isaanii jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti wajjirumaan argaa jirra. Oduu namoota bo'aastanii fi mimmaan isaanii hin xaragameen akkasumas dammoo namoonni naannoodhuma Finfinnee naannooma manni kondominiyeemii mucichaa kenname kanatti ijaarame. Kana irratti namoonni naannoo sanii buqqaan Oromoonni abbaan qe'ee sanii buqqaanii to'ii arra daandii gubbaa ta'anii bo'an oduma jiranuu ani mucichi Oromoo ta'uu dhiisuu isaa osoo hin ta'in mee bakka warra sanii godhaati ilala maaltu itti dhaga'ama yeroo kana nama manni suni osoo fakkeenyaaf bakki manaa suni lafa abbaa kiyyaa ta'ee sababa misoomaan mootummaa misooma hojjeta waan ta'eef misooma biyyattii fuuldura dhaabbachuun hin danda'amu waan ta'eef misooma hojjetanii abbaan kiyya yookiin abbaan kiyya jechuudha abbaan kiyya jedhii yaadate abbaan kiyya bakka sanarraa ka'ee har'a haati kiyyaa fi abbaan kiyya karaa gubbaa jiraatu ani immoo yookiin barumsa koo dhiisee mana namaa hojjechaa jira. Mucaan kun immoo haati isaa mana keessa jiraachaatii hojjechaa isa barsiistee xumursiistee mucaan kun yuunivarsiitii dhaabee yeroo manni kondominiyeemii isaa fi kennamu maaltu natti dhaga'ama. Ani beeku garuu dhugaa moo siruma sooshaal miidiyaa irratti mucaan kun irree gargaarsa hin gaafan. Gargaarsa mana rakkoo mana jireenyaan qaba osoo hin taane maatiin koo maatii jireenya gadaanaa jiraatanidha. Haati koo qoraan cabsiteeti kan ishiin na guddiste. Kanaan booda qoraan cabsitee tooyi na guddistu yaada koo. Kanaan booda baati baattee na guddiste mukaati baattee na guddiste kana anatu baata. Haati biyya ofii akkasitti nama baatti. Haati ofii kabaja ofiiti. Haati ofii biyya ofiiti. Biyya ofii kabaja ofiiti. Haadha keenyaaf kabajaa kenninu. Biyya keenyaaf kabajaa kenninu jedhe malee mucaan illee wanti inni dubbate haati koo mana jireenyaa dhabdee ani mana jireenyaa dhabee rakkadhe jedhee wanni inni dubbate tokko hin jiru jechuudha. Innaa kanaaf mee waan sitti dhaga'ame komentii irra naaf kaa isiniin jedha. Even waan hundumarrayyuu darbee namni haadha fi abbaa malee namoonni hollaa warra isaa ta'an haadha fi abbaa isaa du'aan dhabee namoonni hollaa isaa warra isaa ta'anii qarshii herguufiidhaan ijoollee yuunivarsiitii baratan hedduun isaanii ni jiru. Egaa caaraan ijoollee sanii gaafa achi gadi ba'anii mana kondominiyeemii ta'a jechuudha. Namni yuunivarsiitii baratee yuunivarsiitii kitaarra namni gaafa yuunivarsiitii baratee heebbifamu haadha fi abbaan isaanii
egaa sagantaan kennaa jira miira namatti dhaga'u baay'ee ulfaataadha guyyaa sanii garuu ni haadha fi abbaa isaa du'aan dhabe namoonni hollaa isaa gargaaranii isa barsiisan kun gaafa achi gadi ba'ee gara itti deemu kan hin qabne irra hedduun isaanii ni jira kanaaf dammoo akkamime maal jettu asirratti namoota akkasii sanaafis galmeechanii mi'eeganii to'i qulfi mana kondominiimii otoo kennamee fi baay'ee gaariidhaan jedhani gara kiyyaaf namoota akkasii sanaaf keessattuu baay'ee barbaachisaadha. Namni yuunivarsiitiidhaa gadi ba'ee gara itti deemu hin qabne illee ni jira jechuudha. Haadha fi abbaa malee yeroo baratu gargaaramee barate gaafa achi gadi ba'ee jecha seena kan jedhu hedduun ni jira. Kanaaf nama gargaarsa nu gaafatuu fi nama gargaaramuu qabu osoo moo wayis gatuma hanguun nama harka jiruuf wanni kun garam garami dubbiin tuni yoo akkana ta'e nuufillee manni kondominiimii kun nuuf ijoolleen biyya harabaa jiru jechuudha. Nuufsa gabbaa keessattuu ijoollee maneedhaa Saawudii jiraniif dursa odoo kenname baay'ee natti tola. Maneedhaa Saawudii jecha waggaa 8 waggaa 10 wayii maneedhaa keessatti dabarsanii qaamni isaanii ciccitee madaa'ee yoo biyyatti galan maatiin isaanii baadiyyaa otoo iddoon ciisichaallee bishaan isaan dhiqatanillee iddoon isaan dhiqatanirree kan baay'ee isaan rakkisu kan darara hedduu keessa jiran ijoollee biyya harabaa jechuun kan gara biyyaa doolaara galchuudhaan baajata biyyaarra eeganidha. Maaliif warroonni biyya Ameerikaa, Awurooppaa, Jarman biyyoota garaagaraa warroonni jiraatan doolaara gara biyyaa hin galchan jechuu koo hin taane isaan doolaara isaan gara biyyaa galchirree muraasa jechuudha. Nuti ijoolleen biyya harabaa hojjennu birrii keenya amma hojjannee arganne san kallattumaan gara biyyaa argina waan ta'eef nuti biyyaafillee baay'ee tokko gahee guddaa qabna jechuudha. Kanaaf dammoo biyyi keenya immoo deebinee bakka nu rakkannetti nu gargaaruu qabdi bakka nu sagalee barnoota sagalee nuuf ta'uu qabdi jechuudha. Sagalee illee nuuf ta'uu yoo baatan nurree gargaaruu yoo baatan haaluma gargaarsi kun haaluma kanaan itti fufee to'i namoota bakka boqonnaa hin qabne bakka boqonnaa kennan keessattuu dammoo ijoollee biyya arabaa biyya namarraa galu kanaaf yeroo muraasa firree bakka boqonnaa akka kennan jechuudha. Ani gara kiyyaani sagalee kiyya kana share gootanii akka pirezidaanti maammee biraan roonaa jechuudha pirezidaantii waan ta'eef adda Adaanach Abeebee arguu danda'a waan ta'eef biraan naaf ga'uu danda'a jedhee yaada. Akkasumas dammoo namoonni immoo fira adda Adaanach Abeebee taatanii yoo jiraattan share godhaa bakka share baay'ina keessa bira ga'uu danda'a waan ta'eef adda Adaanach Abeebee kana irratti ilaalanii galmeessanii to'i mana kana qopheessanii gaafa gara biyyaa galuu sarpiraayis akka nu godhan abdii guddaan qaba jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha fayyaa nagaa ta'aa viidiyoo biraa kan walitti deebinutti.